هنا دفيتها أجر حتى كملت ما نعمل اليوم الساعة بس القريبة ما لا باب نبينا قال اقعدي وقتك نترا قرصم حتى لو جيتي جلابات Oromoo irratti akka Oromoon duguugaan sanyii irratti taasifamtu godhu jirti. Yoo itti dhiyeenya qabda warri si bira jiraatan takkaahuu mataa si adda baasati takkaahuu ajjeesaa isaanii jedha wallah. Sababa isiitiin Oromoon Soomalii keessa jirtu lubbuun isii badu jirtu. Uummanni nagayaa waliin jiraachuu jiru sababa isiitiin lubbuun isaa badu jira. Sababa isiitiin manarraa buqqa'uu jira. Namni meeqa kaan biyya sanii quba qabu guutuun achi baqatanii kunoo Itoophiyaa baqachuu jiran. Oromoo Soomalii kana namni waliin naqu jiru Nasraa Gursum. Nasraa Gursum yewusha sharmuudha. دبري كويا دبري نازي أنا اسمع دائما ما شرمودا سكتة كيني بدك أس مال بيتامي وش على أس بالك أس بدأ kophee Oromoo irraa tolfame Somaalee diigee Somaliland diidhaan mootummaa mataa keessanii ta'uu qabdanii Somaaliyaa jalaa baha anaan ragaa isin tahaa jee sababa dhaqee fi Albaati afaan kan keessa yaa usanii Oromoon irra Somaaliyaa keessa us tarki akka waan nama taate warra nu malee maal singa warra nu malee warra jireenya Oromoo maal singa diqaala isin siimu warra nama akka Soomaalii mormarraa jirtu maaliif taasi us tarki uummanni waggaa meeqa nagayaa waliin jiraatu sababa kan gaarra manarraa buqqa'ee karaarra taa'u jiru salama harmarraa dullatti kosi ish waan kana mukatti hidhaa yookaan mormarraa muraaboo كوي أما ترتيبا نفهمنا أبابني ميرا كيساباته miiran qabu kiyyaan farshoo dhugee abbaa muqaddarataa kun yeroo farshoo dhugee kana godha كوي نسريتشو كوي نسرا كوي أبابني كوي سمجبا كانوا يجدوا جرا إذني دالله دبي ashiisha harkisee kana godhata akka halkan farshoo dhugee dhufee asirraa iyyuu نسرا كوي كام دبي إذني دالله kobeeti yantaatu jasbaa'us dee muqaddaraata keechuma quufii kootu boodi galgala farshoo qaama dhiqattee miidiyaa irraa afaan bantu sanii أما نقام تدفع تانا جدو كيسا لا وسا كابو أنت يابو لا يرى في منا لولادين بدينا بدنا تاجرا asii بيرا keenya namni farshoo dhugu namni hashiisha dhugu tartiiban qabu abbaan yeroon daashisha fayyadamee sammuusaa dhukkee godhee afaan banaa sii galee hashiisha dhugee angaru wanti gaafachuu baade Nasraani namu saba kana lamaa walitti waa dubbatee walitti buusuu danda'udha moo akkam hashiisha dhugee narratti afaan banaa qoyani namni qaamni isaan galee farshoo malee hashiisha dhugdee narratti afaan kan godhatu narra godhachuun nagabdeem jaartiin qabdaa isirratti hashiisha dhugee amma hashiisha dhugdee dubdoolitti laaganii jasba أبابني كنا سيركي سيركي ساقلين كنا نسرا تورا قدسارا يو رجعت نمالي جدا farshoo kan qabne nama hashiisha malee hin daleenne nama farshoo malee qaamni isaan daleenne kan hin quban beekne busha no namni muka namni marfee waraannatee miidhaa furdamsaa dubbachuu hin dandeenye dhaggeeffadhu asli abbaan abdi yeroo dubbatuu fi yeroo miidiyaa dhufu marfee waraannatu malee gara tiktaakiin dhufu yookaan hashiisha dhufa yookaan marfee waraannatee dhufu ansiin hiriyyaa miti abbaye ati nama muqaddaraa ta'an dalagu nama hashiisha dhugee marfee qaama waraannatu ati nama marfee waraannatee sakraanee dhufee miidiyaa dhufu deemachi ummata san jidduu jiru kana dhaggeeffadha. Ummata san jidduu jiru kana dhaggeeffadha. Dhagayaa kaishi wali isin galchina siyaasa Itoophiyaa kanatti wal isin nyaachisaa jira malee dhimma dhuunfaa irratti wal dhabdan natti hin fakkaatu. Abbaa Abdi. wayye Ati afaan Sumaalee sirriitti beektamii? adeeroo afaan Soomalii hin dubbadhu malee sirri beeku waan isiin afaan asbaati Waan Nasraan afaan Sumaaleetiin jette san Oromifatti nu hiiki Nasraa gaafanna. thank you video si biraatti bani video si biraatti bani Video itti bani nu hiiki. thank you tokko kana maali video itti bani jetii yaali laale record godhe thank you dhaggeeffadha waan biraatti bani Ana itti bana aye, ana itti bana takkan itti bana nu himta. okay
كوت هاي أنا كثير كنينا مديا في إذا ما سيد يباد دي خسارة لي في توقي ما توقي سخرة ناصر نجاموس وشا ناصر أبا نجاموس فيديو تبانو ديما متي نجاموس نيو اوكي واي هاي سلو فر فيديو فر والله فور يا هورتا سوق هاي ولا على فرو صبر على فرو اوكي ما تدلكيني كي شنتما كلا فانا كيوري نجاموس بابي فيديو والله فور يا أتيكو أب سومالي أب أوروما وترجمان يا أدي نجاموس أبي وسام بات نجاموس نصر جالس يعني أنت بنا أبان أبدي أورين فتنو أي كذا بودا بابا دي كبرتي مرتين ايه يا نجاموس والله لكن والله لازم اي نما سمون الرؤيا موت قودي بقى نصر ابي احمد والله انا oromo da gefadda umman somali abi yiddawn jatu jira mira khaysan ga chani jira jatu da afanin hangambe ku akra biyen siniratin daddaw gafa akra jatu da hangambe ku ne tifida da sher goda grana gi alikisani likima somali dai da gesoga abi down madi kartan abi down madi kartan jechu mal chwa babdi takataka no hitabe kadero fatura babdi abi down madi karta jechu na fala oromo to mayu takataka no hite abani dagahi no amma gubanne ta tawo jirra okay no wallahi duguma yara oromo nandi kuma ni bodor ba jira nasra yo badi ka ba tay bor fanda bole titen abi down madi karta jechu mayu Abau juan sigafatan debisatin yoti diddala mo afane ni kafi naga nazura abi yuhu mamulaya dadka Ethiopia mamulaya abi yuhu mamulaya dadka Ethiopia mamulaya jette ma jechu babdi abiyin ummata Ethiopia mulkamal ummata Somalia bulchu okay أروما شويان أبي أحمد ورئيس كيني أبي أحمد وحويان قوتا إلما أروما ويان ما كنا ما ركوا كبره قوتو ما أقولوا أكتش كراجرا ما رفتك ركان نهو يونو بوشي ساجرا ثويو كو يا دكنا تولا دبل بتام جكنانو كندو غاجرو أشير أنا واجد دوغني مدين إذن كدوغني مدين أبي يداون مركب ليسين أبي واحد مدرس رئيس الصومالي بالمدرسين كاليا بيجي أنجا كسب بانو قادرنا ألاتن دون هتي لا كنت مو قدوت سنة بيشان كنا فرا ناجت مال بلا تترى فرا أبغى بدي أزرق إمليك لا إله إلا الله السلام عليكم أمة ورمو أنا إسم زارد إسم كبجا وانتي أنا سكيسة فايدة بواي لولا خاصنا ميتي أجيس أنجن إسن أجيس ننجن نوتي موتما خينيا مالي موتما سومالي ميتي أبي ينانغو غدي سجاتشو هندن ديسان أمو بشان كيسان ميشا ربو فنيتي مشان كيسان ديركي ميشا ربو فني بيخينيا نفي أنا خانا قوفا خانينا نمودو غنغوري بيه نقصبان وقادرنا خنين جيخنا خن دوغونغورا توكوتشان كون سيغالي انو خنا نيم بيخا ما يجورني ما يجور umna nittifayadamna jechu bishan kaysan sigale bakka khana qofan bakka takkitti taro amma nasrati abba abdi jalalle ke duri tilada ke amma di fama gafa asli salamu alaykum amma la nuti akamna mo guddatta asoyna male agefado nuti يرو بكا جولين بشان ababdi debisa السلام عليكم أوسامي أجي أصلي يرو بكا جولين تتابع تروفني جولين داف بشان كسان كوري هدا تاني بشان بناف مالي نوتينما واهيس هدو دندو ويسي هو دندو مرياتشوس دندو جولين والكتامي تاكجي لما فا أبان أبدي
akka waliin beenu yeroo hunda nama ankooliin fayyadamu wallahi arrabsuuf hin joone abbaabdi social media farshoo hashiisha dhugeetii asirraa fayyadama isaan hiriyyaa garuu nasra ajjeesaa kajoo waan sabni kiyyoon ajjeese yaadittiin gammada malee itti rifadhu nama saba kanaan boonu takka garuu yoomirraa dubbinsaa bakka guddaa geesseeti waan akkasii jaa lammaffaa dubbii ragaa qabdu fiidiyoo amma isin dhaggeeffattan kanarratti wanni ani jee hin jirtu kuni samuun isaa akkuma seef goonetti sokkee rakkoon hin jiru dhugaan jiru kana akkasii wallahi. Abbaa Abdii amma nama baay'ee jaalata waan ta'eef Abbaa Abdiitiif hordoftoota Abbaa Abdii mufachiisuu keetiif dhiifama gaafadhu. Eenyu ani moo? Mushurraadha ka. Wanni hordoftoonni isaa kan isa jaalatu respecting qabaaf. Thank you so much. Isa dhiifama gaafachuu kophee dhiye gabbee dhungachuun naa jira. Kophee miila kiyyaa. Laa Abbaa Abdii dhiifama gaafadhu namni nu bashannansiisu hin jiru asirratti. No, isnaa bashannansiisu maal nagalchereen? Wayii Abbaa Abdii tuqee moo? Abbaa Abdii tirmaan walii qabna nuti. Isaatu Abbaa Abdii. Isa gaafachuu qaba. Abbaa Abdii. Bishaan dhuydee Abbaa Abdii. Abbaa Abdii. Abbootii yelkaan jaatama dandarraa kifalsan. Amma cool down ta'ee dhufeera dubbatu koo. Abbaa Abdii. Wayye. Bakka bishaan humnaan fudhanna jettu sanitti hin dogoggoree san ummata Sumaaleetiif ummata kiyyaallee faamsisee jette maal jetta ree ati irran tartuuf yamu. Bakka Abiyyi Kiingi jette ta'u. Bakka Abiyyi Kiingi jette. Bag. Dhagee Abiyyi Kiingi jette. Bishaan sanuunaa fudhanna maalti isiin gahe. Waa'ee mootummaatu dubbata. Isiin dullattiin asirra baatee sababa isiin afaan Soomaliitiin baca jettee namni meeqamanirraa Kabajaa walitti dubbachuu hin dandeessanii isin? Kabajaan waan isin jidduu jiru hima isin araarsin. Atiif nasraallee nama eenyu aashuu bilooksii godha nama narrasin as jalatti. Abbaa Abdii. Amma laala atillee nama guddaadha. Nasrallee nama guddaadha. Isin lamaanuu anaaf wal qixa. Anillee mana kana arrabane. Manni baatii tokko guyyaa 15 cufaa ture. Arrabaan walirratti namni duuluun obbolaa lamaan wal nyaachisuun banamuu hin qabu. Please waan keessa dabrellee hin beeytanii isin lamaanuu anaaf tokko isinii gale. Nasraa kun viidiyoo isii ummataaf baneera. Atillee dhageeffattee jirta. Homa fedhe badaa fedhellee yoo ta'e Sumaaleen nasratti aantu Abiyyi mabadaa kanatu Sumaaleen nutti aana. He is hero dhugaadha kun. Yaanni isaa nuu ta'uun waan biraati. Namichi goota ta'uu fi dhiisuun waan biraati. Jegnaan ol ta'uyyoo. Siyaasa isaa hin fudhatta fudhachuu baatuun waan biraati bar. Akkattina jibbite maaf nama tokko goota gadhee godhuun sirrii miti. Abiyyi waan irratti xiyyeeffate irratti nama murannoo qabu kun dhugaa jiru. Abiyyiin goota jechuun bilxiginnaa ta'uu miti. Ipiippii ta'uu miti siigalee. Kaadiree bilxiginnaa ta'uu miti. Waan jedhe namni waan jedhe galmaan ga'u murataa jedhama. Kutataa jedhama. Just karaa kanaan ilaaltee goota jechuun mala. Yoo feete mootu Sumaalee fi Oromootti fudhattee Abiyyi ilma Oromooti jette. Oromoon bulchu Itoophiyaa bulcha mootummaa Itoophiyaati jette. Nuti dhageeffataa ture afaan Sumaalee akka keessanillee sirriitti beekuu baadhu haasa'uu baadhullee hiika hin beeka. Nasraan maal jedhaa turte garama nuti ummata wal ollaa jiraatu. Ummata wajji nyaate, ummata wajji dhuge, ummata walirraa fuudhee, walitti heerumsiisee, Dumaash baanna, ilma walaal baanna, ilma adeer baanna, minaamin jedhaa turte garama kana. Sinii galee waan Sumaaleef Oromoo walii qabanillee dubbataa turte, waan Abiyyillee dubbataa turte, waan kanarratti isin afaan Sumaalinyaa kun isa bayuun mala ilaalcha jedhu qabaa miira keessa galtan Abbaa Abdii xiqqoo waan miira keessa galtanatti fakkaata. Ati anama wallola keessan kana karaa lamaan hubadhaa. Ati Nasraan duraan wal janaa turtanii sidhiiftee nama sirra guddaa jaalattee atillee aartee fuutee rakkoon keessan sanna fakkaata malee siyaasa Itoophiyaa natti hin fakkaatu. Siyaasa Oromoolee natti hin fakkaatu. Maraafuu isillee hiree ofii barbaadataa jirti. Atillee argattee isin lamaanuu obboleewwan kiyyaa afoo inaadilla yoo jettan jidduu kanatti ummannillee akkasitti koomentii jalatti barreessaa jira. Jarri kun wal jaalataa ture amma bakka gorraa walitti naafe jedhaa jira warri hordoftoonni keessanillee yoo araaramtanoo.
أبا أبدي تقافي لا يوم يوم قيامة تدن جهاد مالي جن بجهال ياتي إما إيه قيامة سنة إلا يوم never أنا ربنا وما تبغى تسمع سكان Jangan. Jangan garamadi asli. Orang kayaknya. أنا لما فاتي أنا قبدا أبا أبدي دو قران جارتي برافوته نصرة لما فاتي أنا قبدا ما كت أرتوا إثيو دبت أبو أنا واني نجوبي واني تكفانا جوبي نعجزي بشانو نافودنا أبي كينجي مرة بشان درانو كنا مرة مين باتنو هيك جاك كسيتو كما تكندي كهولون كتوكين كبرتو كهولون كجبا ليك أجا Abbaab di maal Nasiraani hooggantuu mootummaati moo Asli tak kedubbadhu. maal akkamitti Somaaliin sababu Nasiraan akka itti dubbatte uummata buqqisuu itti yaaddaati. Kan dubbadhaan obsa. Ani فيديو يصير ديوتي قراني إرادو بتاني نجوبي رجالا واني نجوب wanta kan dubbachuu barbaada. Namni hedduun yeroo miidiyaa kana fayyadamu Asli Mahammad ajandaaf hojjeta. Follow barbaadaaf hojjeta. Daawwattoota hordofuudhaa fi sooshaal miidiyaa kana irra guddaan namaa hojjeta. Inni biraa beekamtii barbaadaaf waan garaagaraa hojjeta. Ani akka Nasraa Oromoo Gursumitti ani beekamtii sin barbaadu. Dantaafis miidiyaa kanarra hin taa'u. Ani waan waa dubbadhe. Waa'ee siyaasaa irratti yeroo Guys, mana kompilinki gora aktivistoota gurguddaa Oromoon qabdu wali araarsaa jirra uummata rukutama. Taappi gora kompilinki gora akka nama namni maqaa kanaatiin jedhu hin jiru. You are comedian. Nasraan sa'a kana osoo galte wallahi hin fannisan. dubbachuu barbaada. Biltiginnaa naga Nasraa jibbitu nama jibbitu hin qabdu kissii qabdi. Itti hima itti fufi. Asli kun tachiisi. Ani gaafa masaraa mootummaa gaafa